Akkam jirtu nagaa jirtu nageenyi keessan siniif haa baay'atu. Kutaa darbee keessatti maal laallee turre biimii akkamiin diroo goonaa kan jedhu laallee turre. Kan biimii kaantiliver biimii akkasumallee sarkulaar biimii akka haala kamiin diroo akka goonu laallee turre. Kaantiliver biimii hojjechuuf jooyintii provide goone haala kamiin akkamitti akka biimii moodeelii yookaan diroo goonu laallee turre jechuudha. Kutaa darbee keessatti isa hojjannee dhaabne jechuudha. Kutaa kana keessatti maal laallamu modeling or drawing slaabii keenya akkamitti akka model goonu laalla jechuudha. Rectangular slaabii akkasuma cantilever slaabii circular slaabii yookaan curved slaabii haala kamiin akka diroo goonu laalla jechuudha. Kutaa kana keessatti immoo inni biraa maa inni goonneen oduun dubbatiin darbe tokko maa inni yeroo hojjechaa deemnu jala jalatti seef jechaanii deemuu qabna jechuudha. Jala jalatti seef jechaanii deemuu qabna. Isa akka hin daganne yoo sodoo seef hin jedhin yoo baane wanta hojjannaa turre san maal hin godhu jechuudha. Seef nuun godhu jechuudha. Amma garasitti haasa'uu dandeenya jechuudha. Amma mee maal ilaallu islaabii akkamitti akka hojjennu akkasumas sarkulaar islaabii akkamitti akka hojjennu wajjin ilaalla. Okay, yeroo waan nun geenye filoorota hafan irratti haala jiruun diroo godhee jira. Amma maanni islaabitti adeemnu islaabii yeroo diroo goonu islaabii fakkeenyaaf isa kana fayyadamuu dandeenya. Kiwikii yoo barbaanne isa kana yoo barbaanne akkuma yeroo darbe haasofne mee kiwikii kanaan islaabii keenya diroo goonu islaab 150 isa kana jechuudha. Yeroo darbe kan nuti yeroo darbe define goone dhufnee maal goona jechuudha. Simply amma kallattii hundaanuu maadha giriidhaan marfamee argama. Kiwikiin kun yeroo baay'ee kiwikiin kun maal diroo gochuudhaa fi yeroo akkasii kana diroo gochuuf itti gargaaramna jechuudha. Directionii afraniinuu maadha giriidii gidduutti diroo gochuudhaaf kan gargaaru jechuudha. Isa kanas maal akka ta'e ilaalleerra. Inni opshiniin lammaffaa kun opshiniin inni duraa kunis maal akka ta'e tokko tokko ilaallee turre jechuudha. Simply kanaan diroo gochuudhaaf amma staircase jira waan ta'eef asitti islaabii diroo godhuun nu barbaachisa jechuudha. Amma staircase kophaatti hojjenna. Amma asitti islaabiidha. Bakka islaabii nu barbaachisutti islaabii simply dhaqnee maal goona jechuudha. Paalanoota gidduutti kilikii godhuu qofa jechuudha. Yeroo sana maal nu godha diroo nu godha jechuudha. Yeroo sana diroo nu godha. Amma roof irratti diroo godhanii all story yeroo jedhanii jiraate gaarii ta'a jechuudha. All story jedhamu maal godha ground irratti nala kaasa waan ta'eef kanaaf maal godhuun qaba yookaan immoo all story irratti kaasee all story jedhanii booda ground irra delete gochuun ni danda'a jechuudha. Booda ground irra edit gochuun ni danda'a. Fakkeenyaaf amma asii isaan kana maal goonu select godhee isaan kana select godhee odoon delete jedhanii ergasii asii all story jedhee quick draw slab again 150 thickness jechuudha. 150 mm. Amma odoon diroo godhee hundarrattuu naa kaasa jechuudha. Foundation illee dabalata jechuudha. Dhaqnee garuu maal goonaa hin balleessina achi delete godhuu dandeenya. Haala kanaan diroo goone ergasii amma maaltu jira circular slaabiin jira akkasumas cantilever slaabiin illee ni qabna jechuudha. Mee akkamitti cantilever slaabii kana diroo godhuu dandeenya? Meetodii garaagaraatiin diroo godhuu dandeenya. Fakkeenyaaf meetodiin inni jalqabaa yoo barbaanne isa kana filannee asii dhufee maal gochuu danda'a. Asirraa haala kanaan dhufee akkatti diroo gochuu ni danda'a. Maaliif as jointii tokko nan qaba waan ta'eef jechuudha. Yoo barbaade immoo maal gochuu ni danda'a. Jointii provide godhee diroo godhuu ni danda'a jechuudha. Jointii provide godhee
diroo godhuu hin danda'a. Fakkeenyaaf architectural plan keenya bira gaafa dhufnu islaabin asii kun kaantileeverii islaabin asii kun meetira 1.20 alatti ba'ee jira jechuudha. Leenjisiin isaa meeqa? Asirraa eegalee garnatti meeqa jechuudha? 3.50 sirraa ba'ee 3.50 jechuudha. Leenjisiin isaa 3.50 dhufnee maal goona? Asii caafii kanarraa 3.50 garnatti dhufnee maal godhachuu dandeenya jechuudha? Jointii provide godhachuu dandeenya yoo barbaanne. Yoo barbaanne immoo amma mee jointii keenya provide godhan. Fakkeenyaaf saayidii kanaan illee nu barbaachisa. Amma saayidii kanaan mee jointii yeroo provide goonu asii eegallee garnatti meeqa jechuudha? Meetira 3.5 deema jechuudha garnatti. 3.5 garnatti deema. Isa kanaaf maal gochuu dandeenya? Negative as dhufnee draw joint object then y negative y deemna akkatti gadi waan ta'eef y keenya biratti maal goona dhufnee asitti maal goona negative 3500 then gaafasitti dhufnee kilik goonu maal goona asitti maal nu godha jechuudha? Provide nu godheera jechuudha. Asirraa immoo garnatti hangam deeme provide gochuu fi dandeenya jechuudha. Isaas meetira 1.2 gara eksiitti 1,200 zeen asitti yoo provide godhanneerra jechuudha. Amma simpili as gidduutti maal gochuu dandeenya? Islaafii keenya amma diroo gochuu dandeenya jechuudha. Inni biraa jointiin asii kun hin barbaachisu waan ta'eef diriitaa waan dogongoraan kan hojjenne. Inni biraa maalidha? Gaafa architectural plan keenya bira dhufne asittis haaluma sanaan jointiin kan ba'ee jira. Islaafii kana asii fudhannee asii garnatti hagam deemne jechuudha. Jointii keenya provide godhanna jechuudha. Amma yookaan immoo asii garnatti raadiyeesiin isaa asii akkana raadiyeesiin isaa fakkeenyaaf 1.37 jechuudha. 1.3 seentarii kanarra 1.37 garnatti dhufnee maal goona? Jointii keenya provide godhanne ishii garna jirtu sana circular slaabii goone isa garnaa kana immoo rectangular slaabii goone diroo gochuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf dimensionii keenya doon measure goone asii eegalee hanga asii meeqa jechuudha? Naannoo 3.2 jechuudha. Dhufnee jointii kanarraa maal goona? 3.2 draw joint then 3.2 negative y dha waan ta'eef negative 3270 3.2 dha. Kanaaf 3270 ishee kana maal godhuu qabna? Negative haa goonu. Ishee kana negative gochuu qabna. Negative 3270 jennee maal goona? Asii dhufnee gaafa asitti kilik goonu maal godha jechuudha? Asitti jointii keenya provide nu godha jechuudha. Asii hanga asii rectangular slaabii cantilever jechuudha. Asii immoo circular jechuudha. Asii dhufee jirnatti circular. Mee kana haala kamiin akkamitti akka hojjennu yaalaallu. Mee circularii kana asii haa eegallu. Fakkeenyaaf inni asii kun
islaabii asii amma sarkular islaabii qabna jechuudha. Asii sarkular islaabii kana mee akkamitti akka diroo goonuu yaalaallu jechuudha. Islaabiin kun raadiyeesiin isaa 2.5 gaafa sana asitti dhufnee maal provide goone turre seentarii isaati kun seentarii sarkular islaabiin keenya kun ittiin roteet godha. Amma dhufnee asitti diroo from all asitti gaafa dhufnee maal goona asitti maal goona slab 150 then straight jedhu kana maal jechuu dandeenya shee kana nu jechuu dandeenya arc or center and 2 points maal goona dhufnee asitti jalqaba dhufee maalan godha ka'umsa yookaan sarkiliin keenya kan irraa waan inni rotate akka rotate godhamti as dhufneet circular point tokko ibsina jechuudha. Point sarkilii keenya tokko yeroo ibsineef dhufnee maal goona seentarii keenya asitti ibsina. Seentariin keenya asii waan ta'eef as jenneen ergasii rotate goona hanga deemnee iddoo barbaannu geenyutti rotate goona. Nuti hanga asitti hojjenna waan ta'eef yeroo jointii kana yookaan kolonii kana bira geenyu maal goona jechuudha kilik goona. Dhufnee asitti kilik gaafa goonu maal ta'a jechuudha. Maal ta'a diroo nu godha jechuudha. Right click goonee baana dhumarra maal godha diroo nu godha sarkular islaabii keenya haala kana diroo goonee jirra jechuudha. Kun afanis haaluma kanaan diroo godhama. Mee isaan kana fakkeenyaaf isaan islaabiiwwan asii kana ni ilaallu. Islaabiiwwan asii kana mee haala kamiin diroo goona. Isa dura mee islaabii as jiran kan islaabii naannawa kana jiru mee haala isaan ilaalle yaalaallu mee dhufne as maal tura islaabiin asii kun haala kamiin jira dhufee asii ka'ee dhufee maal godhe hanga asitti deema. Asii garuu asii garanatti jointii mamnitti nu barbaachisa jechuudha. Meetira 130 irratti jointii nu barbaachisa bakka kanatti. Meetira 130 irratti erga baanee booda maal goona jechuudha. Paartii kana akkatti islaabii goona asii hanga asii islaabii zeen akkatti sirraan deebina jechuudha. Asiin deebina jechuudha. Kanaaf 130 akka baanee jointii provide godhannu. Kolonii kana irra 130 akka baanee jointii draw godhannu. Draw joint object zeen 1300 yenneen sitti dhufne gaafa kilik goonu maal goona asitti provide nu godhe jira jechuudha. Karaa biraa maal gochuu dandeenya jechuudha. Islaabii keenya amma gaafa diroo goonu akkatti dhufee akkatti deema jechuudha. Kan delivery islaabii akkatti dhufee akkatti deema jechuudha. Kanaaf asitti jointii takka provide gochuu dandeenya. Isa kanaaf akkamitti provide goona dhufnee fakkeenyaaf asitti odoo kilik goone asitti maal nu godha provide nu godha jointii takka. Ergasii asii immoo garnatti meetira 120 irratti jointii provide goone iddoo inni itti direction jiru islaabiin keenya fakkeenya asitti dhufnee maal goona isa kana yeroo goone waa'ee keenya garuu 1200 jenneeni asitti dhufnee gaafa kilik goonu maal godha jechuudha. Asitti koornarii bakka inni itti naanna'u sana provide nu godha jechuudha. Kana boodame islaabii keenya diroo godhan diroo floor isa kana fayyadamuu dandeenya. Isa kana fayyadamu slab 150 then dhufnee maal goona asii eegallu as dhufee maalan godha amma maalin godha dhufee akkatti isa lammaffaa then dhufee asitti maal gochuu danda'a jechuudha. Isa sadaffaa isa afuraffaa then right click gochuu danda'a jechuudha. Inni biraa inni immoo ana kana deemu jira islaabii garanitti deemu jira. Isas maal gochuu dandeenya dhufnee asitti kilik goone yoo barbaanne hanga asii deemuu dandeenya. Asitti dhufnee jointii kana irratti kilik goone dhufnee asitti kilik goone then deemee immoo asitti kilik goone right click gaafa goone maal godha islaabii keenya asitti diroo nu inni itti aan islaabiin biroo isa jiru kana
haala kanaan iddoo godhuu dandeenya jechuudha. Islaabiin fakkeenyaaf amma islaabii kan akka gara tokkotti deebisu marji gochuu dandeenya. Islaabiin kun amma akka kophaa jira. Islaabiin asii kun islaabiin asii kun kophaa jira. Garuu wanti isaan adda baasu hin jiru waan ta'eef walitti deebisuu dandeenya, marji goona jechuudha. Isa akkamitti akka marji goonu ni ilaalla. Itti aansee biimiin jiraas, biimiin gidduu isaanii jira. Islaabii kanaa fi islaabii kana inni ilaaluu dandeenya jechuudha. Maaliif isaan kana marji walitti godhuu dandeenya. Islaabiiwwan kana lamaan marji walitti godhama. Yeroo select goonu erga tokko akka select nu ta'aniif. Inni biraa maalidha? Asiis ni qabna. Islaabii asis jira. Isa kana maal goonu? Islaab isa kana meedroo gochuudhaaf jointii provide godhuurra isa kana doo fayyadamne meetodii kana doo fayyadamne meedroo goone haala kanaan kaasuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan iddoo gochuu dandeenya. Gaafa asitti deebinu islaabiiwwan afaan first point akka barbaannetti iddoo godhuu dandeenya. Asitti dhufnee ergasii asitti dhufuu dandeenya jechuudha. Right click drone godhe jechuudha. Simply isa asii kanas yoo barbaanne asii galle garnatti asii amma point joint takka hin qabnu waan ta'eef maal gochuu dandeenya? Fakkeenyaaf isa kana fayyadamuu dandeenya. Isa kana deemnee maal goona akkatti finnee dhufne joint kanarra ni dhogeenyu maal godhachuudha? Right hand click keenya nu eegale dhufee draw ta'a jechuudha. Asitti wanni dogongoreen dhabamu natti fakkaate architectural plan keenya irra gaafa dhufnu asitti maaltu jira? Asitti maal tura? Openidha inni kun gidduun kun keessa openidha. Ani garuu walitti fufeetan draw godhee akkas gochuun qabu jechuudha. Kanaaf isa kana gidduu kana balleessuun qaba jechuudha. Isa asii kana balleessuu qabna jechuudha. Diileetiin jedhaan kana. Kanaaf maal gochuun qaba? Draw slab then hanga asii qofatti deema jechuudha. Akkatti jechuudha slaabiin keenya. Haala kanaan asitti immoo maal tura? Inni kun asii garnatti maal jechuudha? Circular slab. Isas draw godhuu dandeenya. Slaabiin jedhu kana dhufnee maal goona? Isa kana gara maalti jiruu dandeenya? Center and 2 points. Maal goona amma jalqaba pointii inni itti irra deemu kana click goone dhufnee center isaatti maal gochuu dandeenya jechuudha? Provide godhuu dandeenya. Gaafa sana maal goona? Rotate goone amma slaabiin kun maal ta'e beektu? Ni hanqate pointii kana nuuf hin geenye. Kanaaf dimensionii wanti sirreessuu qabnu ni jira jechuudha. Duubatti deebinee isa asii kana 1.3 dhaan 1.3 irratti maal goonu? Joint provide goonu jechuudha. 1.3 1.25 ture irratti amma 1.3 irratti provide goonu haala kanaan yeroo sana isa asii kanaaf garnatti provide gochuu dandeenya. Garnatti 1.3 provide godhuu dandeenya jechuudha. Inni immoo asirraa dhufnee maal goona? 1300 jennee jointii kanarraa garnatti provide godhuu dandeenya jechuudha. Sirraa kanaaf ishee duraa kana maal goona jechuudha? Ishee duraa kana jointii duraa kana maal goona? Omit goona. Delete. Then mee amma sarkilii keenya hojjennu. Circular slaabii sana hojjennu. Slaabicha yeroo hojjennu as dhufnee edge drawing type jedhu kana maal goona? Center in the 2 point asii akkatti deemamti slaabiin keenya waan akkatti deemuuf
maal goona kilik goona jalqaba achirratti dhaqnee maal goona seentarii keenya immoo seentarii keenya irratti kilik goona gaafa sana finneesitti maal goona jointii kanarratti kilik goona jechuudha. Dhufnee maal goona right kilik gaafa goonu provider nu ta'a jechuudha. Amma provider nu ta'a asii dhufnee maal goona moo rectangular slab asii ni qabna jechuudha. Cantilever jechuudha. Isa dura gochuu dandeenya. Straight dha. Okay. Dhufee as asitti dhufee asitti dhufuu danda'a jechuudha. Then amma simply draw godhanneerra jechuudha. Isa kana merge gochuu dandeenya. Inni biraa inni haala kanaan draw goone circular slab haala kanaan draw goone jechuudha. Inni biraa maadha merge fakkeenyaaf isaan kanaaf isaan kan gidduu wanti gargar isaan baasu hin jiru kan biimin hin jiru waan ta'eef maal gochuu dandeenya merge gochuu dandeenya. Isa gochuudhaaf maal goona dhufnee jalqaba dhufnee too slab cantilever slab kanaaf isa kana maal goona select goona. Then maal eesreemne ergasii dhufnee maal keessa galla edit jennaan. Edit merge shells then merge shell jedhu kana filanna jechuudha. Then click goona. Gaafa asitti click goonu picture magarsitti nuti click goonu san fide isa kanaa fi isa kana walitti deebi'a jechuudha. Kana biraatiin kun yeroo merge goonu dhufnee maal goona desktop keenya irra nutti mul'achuu danda'a. Asirratti apply jetti gadi buunee nu toora kana apply dha. Apply jennee booda merge ta'e jechuudha. Gaafa amma select goonu asii gaafa select erga tokko select goona yeroo biraa yeroo ta'e maal godha kophaatti select goona jechuudha. Inni biraa ishee kanas mee merge goonu ishee kanaa fi ishee kana walitti merge goone edit then edit shell merge shell isa kanaa fi isa kana dhufnee maal goona asii apply jennaan. Amma maal nu ta'e jechuudha merge nu ta'eera jechuudha. Merge nu ta'eera jechuudha. Amma isa kana maal gochuun qaba jechuudha. Semi pavement fi ground irra slaabota kana balleessuun qaba. Maaliif slaabin ground fi semi pavement irra hin jiru waan ta'eef achirraa maal godhuun qaba jechuudha balleessuun qaba. Only +1 +2 +3 and the roof kana qofa jechuudha. Kana qofa inni biraa wanni miis goone maal tura asirratti gaafa dhufnu inni kun as slaabin jira as barandaan kun muuluun isaa maal qaba jechuudha slaabii qaba jechuudha. Asirratti slaabii dirooni goona slaab then dhufnee asii maal goona click goone slaabii keenya maal goona jechuudha diroo godhuu dandeenya 1.6 then diroo ammas dhufnee inni kun illee haaluma sanaan diroo goone haala kanaan maal goona jechuudha diroo godhuu dandeenya. Isa kana fakkaata garuu maal kan deemnu maal walii qabna architecture plan keenyarra waan ilaalluuf yeroo loodii apply goonu kanuun ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas maal tura asirraan maal tura jechuudha cantilever slab inni jirti jechuudha. Asiin asirraan slaabii waan qabnuuf slaabii kanas maal gochuu qabna jechuudha diroo gochuu qabna jechuudha. Meetira 3 jechuudha. Meetira 3 seentarii kanarraa garasitti meeqa jechuudha meetira 3. Kanaaf garasitti deebinee maal goona jechuudha asirraa access turra yookaan immoo isa kanarraa jointii kanarraa garanatti immoo deemuu qabna jechuudha hanga meetira 3 garuu asitti waan akka saarkilii fakkaatu kun waldaa akka walii galaatti verandaa isheen kun verandaa wanta ta'eef malee qasis kun slaabiidha
inni kunis slaabiidha jechuudha. Inni kun verandaadha. Inni kun internaalidha jechuudha. Garuu slaabiin kun kaantiiliiver slaabiin meetira tokkoon alatti ba'ee jira jechuudha. Leengiziin isaa spaan leengiziin isaa meetira 3 jechuudha. Meetira 3. Kanaaf asitti dhufnee maal goona jechuudha. Asirraa draw then joint object then maal goona jechuudha. 3000 jennee gaafa dhumneetu maal goona asitti waan story jenneen all story dha jenneen all story dha jenneen all story jennee asii dokkatti provide goone meetira 3 asitti dhufee maal godha jechuudha. Jointii provide nuu godheera jechuudha. Asiis dhufnee asitti goone maadha meetira 3 provide nuu godha. Amma asitti slaabii keenya simply draw godhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf slaabii kana fayyadamne slaab 150 then asii dhufnee asitti then garanatti waan immoo asitti jechuudha. Right click slaabii keenya haala salphaan asitti maal ta'e jechuudha. Draw nuu ta'eera jechuudha. Garuu draw nuu ta'eera jechuudha. Isa kana fakkaata. Wanni hafe maal jira isa kana maal goona dhaqnee garuu maal godhuu qabna jechuudha. Isa kana ruufirra oolisoo irratti ta'e kanaaf oduu fakkeenyaaf amma gara beezii keenya deemne beezirra inni dhufee garuu beezirra maal godhuu qabna balleessuu qabna. Beezirra qabnu waan ta'eef oolistoon kana gara waan istooritti jirre akka istoorii hundarraa noolaan balleessine jechuudha. Yeroo badu istoorii hundarraa akka noolaan balleessine deebinee waliin baay'ina ammas giraawundi irrees maal goona diileet goona jechuudha. Diileet goona jechuudha. Haala kanaan kutaan kun isa kana fakkaata jechuudha. Biildiingiin keenya isa kana fakkaata jechuudha. Kutaa ta'u irratti staircase modeelni goona. Kutaan kun isa kana fakkaata jechuudha. 3D biildiingii keenya isa kana fakkaata jechuudha. Rotate goone ilaaluu dandeenya haala kana. Kana fakkaata. Kutaa itti aanuun hanga wal agarruutti nagaa xuraadha. Galatoomaa.